asitti nama ta'urra achitti muka ta'anii jiraachuu wayyaa kan jedhe immoo mucaa aanaa gammachiisirraa dhufe inni kana jedhee dubbate baay'ee gammachiistu na dargee lixaati moo bahaati naannoo biyya kam deemuun barbaadanaan jettee gara kana barbaadda kuni alaabaa Ameerikaati alaabaa Ameerikaati waan si dhibu paakeejii gurguddaan qaban Ameerikaati yoo Ameerikaa deemta ta'e baay'idanii hojii walitti ni yaadda baay'ee baay'idanii hojii saahibame baay'ee walitti dhiyaanna isaa hojii yoo su'an carraqabeettidha kanama jooretanii hojii wal beeku biraan dhufe ilaa maal la anamma isaa hojii naasee ati baguma mucaa biyyattii yaadaate waliin fayyadu taana maal hojjennaa nama akka keetii kana dhabneeti bara kunoo kabiyyaa bahuudhaaf karansi jedhaa milaa kunoo kun amma urjiiwwan asirra jiran keessa maqaa tokko adaraa jedheettani maal adaraa Samiiraadhaaf jedhiiti urjii tokko itti dabalii yoon jedhee Samiiraadhaaf jedhee urjii tokko itti dabaluu danda'a eenyu walitti dhiyaanna waan ta'eef yoommoo hin ta'u itti immoo United States of America isa jedhu United States of Samiira USS isa nuti deebisuu dandeenya maaliif hojiidha hojiidha kanaaf iyyuu sana goona kana booddee United States of Samiira tansi maati na dhageme beeyta osoo lama ta'ee dhaladhe jechuutti jira anis anu dhugaadhatu lama taatee dhalatte ishee tokko Ameerikaatti ergeeni ishee tokko immoo akkas fuudhee hojii ijoollee horeedhee yaade noo eegasiifuu bagumaan takka ta'eera deemuu barbaadda miti haa qabdii 30 laatta 30 laatta qabdii 30 laatta kaffaltii waliigalaa 300 30 mogashii 30 maali baajaajiidhaan si ergamti giifti duuba hin qaala'ine 300 akka tinaate si argeera man rifatte meeroon 300 hedduu nama rifachiisa malee ani iyyuu yeroo dhaga'e rifadde nuti rifanne garuu ati mucaa naannoo kootiiti mucaa iddoon itti dhalatteedha nammiidhama siif jedhee qarshii 50 irraa sii kaaseera nammiidhama deeman kanaafiyyuu 200 fi 99 eegan intala ganda ta'eetii ta'e urjiilee bahaatii fi dalagee gajatte maal ta'a xiqquma yoo raanaa ibsite ilaa anamma haa ta'u kuma 290 kaffalta achi amma garuu 30 qabdiif haa ta'u tole anamma maatii koo achi as dhufa kootu bahaa Oromiyaa ta'e natti ulfaate iddoo biraattan guddadhe malee dhufi koo achan hundhaa handhuurri koo achitti cite achitti yeroo miilli bakarwaaree cite sana yeroo san urri koo citeera gaafas dhalattee lakki ani dhiyoon dhaladhe garuu dursanii handhuura na kutanana wanti akkas jaamus ni jirtiisa jirti daldala keessa jira akka nama qabdii kennu qabdii handhuura koo kenneen achi booddee dhaladhe maaliif biyya biraatti dhalachuu danda'a tarii namni cimaan kun jedhanii shakkanii dafanii handhuura na kutanii asumattan dhaladhe immoo hin gaabbines maaliif isiniifan dhaabbachaa jira urjiiwwan ba'aadha urjiiwwan bahaati dhugumaati nama bahaa dhufe fakkaattaa bara bahaa namni gaariin akka feetee kun bahaa malee hin jiru ni beeksista ilaa isaafin jedhe anuma iddoo biraatti san guddadhe xiqqoo amala na balleessan malee isheettu qaban maatiin koo achitti dhalachuu isaaniirraan kan ka'e amala nama bahaa hin qaban baguma maatiin kee achitti dhalatan anaan na fayyade har'aan fayyade kanaafiyyuu ati qabdiiyyuu kaffaluu dhiisuu dandeessa hin fagaatinne ani bati yeroo masi argan ilaa namni warri bahaa maal barbaanna beektaa maaltu nu jalaa bade miilla bakarwaaree bade isatu arganne amma baay'ee gammanna nuti akka sanatti gammade yeroo si argan onnee deeditu akkasitti dhaajee maal dhahatee laa akkana dibbeen haareede malee lakkasitti dhiigni wal beeyti bara dhiigni wal beeyti sanaafin jedhee baay'ee haasofne sin ergaa Ameerikaatti sin ergaa namooti bira deemanis jiru dhaqe qoqophaa uffata miiccadhu waan fuudhamee deemamu yoo jiraates fuudhe qabdii fideetiin dhufa qabdii fidee dhuftaa wala garra haya galatoom haya